Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan ilmaan Oromoo warreen jirtan fayyaa keessanii jirtanii? Jarra wallaahi alhamdulillah as keenya jirra galata rabbiitii baga jiraattanii isiniin jaa. Haalli rakkoon Suudi Arabiyaa keessatti deemaa jiru kuni baay'ee ulfaataadha. Mootummaan naannoo Oromiyaas haa ta'u mootummaan Itoophiyaas haa ta'u qeerroo Suudi Arabiyaa kanaaf akka dirmatu dhaamsa jabaa kanaan dabarfachuu barbaada. Ilmaan Oromoo dhumaa jiru miidhamaa jiru waan ta'eef mootummaan dirmachuufii qaba. Maaliif yoo jettanii haala kanaan yoo itti fufee dhiittaa mirga nama hamaa irratti dhaqqabamaa jira. Lammiilee Itoophiyaa Suudi Arabiyaa jiraniif akka dirmatan dhaamsa kanaan dabarfachuu barbaada. Warreen viidiyoon koo kun bira geesse sheer akka gootu namoonni biraan akka geessu dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Galatoomaan isiniin jaa. Warreen sooshaal miidiyaa irratti yaada keessan ibsachaa gadda keessan ibsachaa jirtanillee baay'ee galatoomaa. Haaluma kanaan akka itti fuftan abdii qabna waan ta'eef jaallannee miti kan dubbachaa jirru garaan nu hubatee jira waan ta'eef jajjabaattanii akkanumatti akka sagalee taataniif dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Qabsoon itti fuftii inshaallahu ta'ala du'aa itti jabaannee akka qeerroon tun mana hidhaatii nuuf baatu abdii qabna. Jajjabaadhaa. Fakkeenyaaf warreen biyya alaa jiran fa'aa carraa bareedaa qabu. Impaasii biyya akka Suudiidhaa biyya alaa jirtu duratti hiriira bahuu qabu. Fakkeenyaaf warri biyya alaa kun fireedemii qaba. Fakkeenyaaf warri biyya keessa jirullee konsila Ameerikaa maal jettaniin impaasii Suudii biyya keessa jirtu kan Itoophiyaa keessa jirtu duratti illee hiriira bahuu sagalee keessan dhageessuu qabdan. Warreen biyya alaa jirtanillee fireedemii qabda waan ta'eef sagalee kana akka dhageessistan dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Ijoollee kana dafaa lubbuu isaanii baraaraadha. Ijoolleen tun miidhaa hamaatu irra gahaa jira. Fakkeenyaaf achi keessatti argitanii daa'imni qaamnis waan biraa baasee ijoolleen durbaa harmi irraa ciccitee seenaa suubanneessaa seenaa hamaa wanti akka Suudii keessatti ta'e takka dhala namaa irratti raawwatame hin jiru. Fakkeenyaaf yoo lammiilee rungaa yoo hin taane hin argine wanta akkasiiti. Mootummaan waan akkanaa kana itti yaaduu qaba. Dafee itti yaadee akka galchu abdiin qaba. Kanumaaf inshaallahu ta'ala waan keeriin nu dhageessisu qabsoo teessanis itti fufaa. Hayyoonni Oromoos hin callisinaa. Miidiyaaleen Oromoos sagalee akka taataniif dhaamsa kana dabarfachuu barbaada. Warri sagalee